baay'ee gammanneerra. Waggaa 150 booda aadaan Oromoo kan dura baddee dhokattee turte magaalaa kanatti asitti kabajuun keenya waan guddaadha. Akka lammata dhalatetti ilaalla waan kana akka Oromootti baay'ee nu gammachiisee jira. Egaa fuuldurattis ittuma cimaa deema jennee yaadna. Baranaaf garuu baay'ee bareedaadha. Baay'ee nutti toleera. Ergaan qabnu ka ittuma cimu jenna ittuma jajjabaatu bakka barbaachisaa ta'e hundutti akkanumatti akka wal fakkaatutti bakka biraattis Bishoftuttis bakka hundattuu ayyaanni kun akka itti jajjabaatee cimeetuma uummata Oromoo walitti fidu garaa tokko godhu hawwii qabna. Kunis akka ta'u immoo abdiis nan qaba gara kiyya. Egaa ayyaanni kun ayyaana Oromoon waggaa 150 dura kabajataa ture Finfinnee irratti amma sagantaan sun yeroo kanatti akka seenaansaa deebi'ee sadarkaa kanaan kabajamuunsaa uummata keenyaaf gammachuu guddaadha. Uummata biraafis ta'u karaa ikoonomii, karaa gabaa, karaa turistii attiraakshinii fi karaa quunnamtii uummata biraa fi waan guddaadha kun. Kanaaf uummanni kana yeroo hundumaa gammachuudhaa fi xiiqiidhaan akka kabajaa jiru mul'isa. Baay'ee gammanneerra baga gammaddanii. Uummatarraa yookaan qeerroo maaltu eegama jedhu? Isa dhugaa soof taanaan qeerroof qeerrittiin har'a haala har'a arginetti sakatta'anii tasgabbii guddaa uumanii uummanni gammachuudhaan isaanii wajjin hiriiree waan guddaa hojjetaa jiru. Galata guddaa isaaniif gashannaa. Kan ammoo abbaan duulaa keenya obbo Dinquu Dayyaas haala kanaan ijoollee kana walitti hiriirsee maallaqa amma kanatti baasee ijoolleen kun shaakalanii haala kanaan qophaa'uun isaanii seenaa Oromoo keessatti isa guddaa fi isa jalqabaadha. Egaa Oromoo hundaaf baga gammaddan jennaa. Saba biraafis akkasuma baga guyyaa kanaan hunda keenya waliin nu ga'ee jennaa. Waggaan kun waggaa nagaa, waggaa fayyaa, waggaa badhaadhinaa akkasii ta'u hawwii guddaan qaba.